Sagargarte na fidde aha dacha baay'ee gaaraas na buuste aha sichileen gaddu nan beeka oho gooftaa koo naaf qabdaa keeka aha maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo abbaan tokko ameen nagaa fi araarri waaqayyo isiniif haa ta'u jaalatamoo fi kabajamoo qulqullootaa FB Telegrama WhatsApp Imo YouTube irratti kan nu agartan satellite addunyaa nagaa faraalli waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u calqaba garuu nifama wajjiniin YouTube kana ollaa keenya ta'uu michoota keenya ta'uudhaaf subscribe yookaan immoo linkii akka gootan satellite addunyaadhaaf waaqayyo waamee lafa kaa'ee waamicha isinii godhadhu sagalee waaqayyootiin darbin har'a sagalee waaqayyootti tun darbin waan bareeda tokko isinii fide YouTubein sagaleen koo irratti mul'atu YouTubein viidiyoon kiyya kun irratti mul'atu subscribe yookaan immoo like oton godhin obboloota keessaniif firoota keessaniif itti eebbifaman utuu share hin godhin darbina egaa obboloota koo nuti sirba garagaraa yoo share gochaa oolu kadhata garagaraa isnee diraamaa garagaraa akshinii garagaraa yoo share godhaa oolu dubbii sagalee waaqayyoo kana mee dhaloota biraan gaa dhaloonni haa nyaatan dhaloonni itti haa fayyan dhaloonni itti haa gargaaraman isiniin jechuun jaaladha an obboleettii keessan roobeedha yuutuubii obboleettii keenya dirribee share akka gootan like akka gootan amaanaadha kanaaf kottaa nooraa isinii jenna waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kallattumaa sagalee waaqayyootiin darba sagalee waaqayyoo keessaa mee har'a kan qabadhee dhufee waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u faarsaa daawwit boqonnaa 40 faarfannaa daawwit boqonnaa 40 otoo sagalee waaqayyootiin darbin waaqayyoon nan galateeffadha galanni waaqayyoof haa ta'u obboloota koo egaa namni waaqayyoon amanatu hin gatamu namni waaqayyoon abdiidhaan eeggatu hin kufu ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadha innis immoo gurrasaa gara kootti hin qaba jedha daawwit garbichi waaqayyoo har'oo ani isinis abdiidhaan amanamummaadhaan waaqayyoon eeggachuun rakkina keessatti bu'aa keessatti waaqayyoon eeggachuun barbaachisaadha gooftaa hundumaa kana godheef galanni guddaan haa ta'u waaqa samaayii teessoo kee irra jirtu gooftaa gooftotaa mootii moototaa waaqa abbaa waaqa ilmaa sin galateeffadhaa galanni siif haa ta'u waa'ee yeroo kanaa waa'ee carraa kanaa galanni siif haa ta'u araarri kee jireenya keenyaaf haa ta'u eebbi kee jireenya keenyaaf haa ta'u maqaan kee eebbifamu hafuurri hamaan haa ifatamu ergaan diinaa hundumtuu maqaa keetiin garagalu galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u waan nu gargaartu hundumaaf ati eebbifame yaa waaqayyo warri dhaloonni sagalee kana dhageeffatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan jireenyi isaanii haa hiikamu manni isaanii jireenyi isaanii lubbuu isaanii hundumtuu maqaa Yesuusiin haa hiikame haa ta'u daqiiqaa muraasaaf sagalee waaqayyo kana nan dubbadha akka zada daawwiti galanni waaqayyo waaqa jiraataaf haa ta'u maqaa waaqayyo eebbifamu akka zada laalaa daawwit faarsaa daawwit boqonnaa 40 ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadhee inni immoos gara kootti ni jedhe iyya koos anaaf ni dhagaye inni boolla hursaa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabu keessaa harkisee na baase inni miila koo dhagaa hin sochoone irra anaaf dhaabbachiise ijjennaa koos anaaf cimsee jabeessee inni faarfannaa haaraa isa ani ittiin jajadhu afaan koo keessa kaa'e baay'een kana arganii isa ni sodaatu waaqayyo isa inni amanatu jedha baay'een kana arganii waaqayyoon ni sodaatu isa sinni waamatu tole asitti kan dubbatu daawwiti ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadha innis immoo gara kootti ni jedheedha kanaaf waaqayyo abdiidhaan eeggachuun waaqayyo abdiidhaan amanachuun wanta hin jirre jira jechuun wanta hin qabne qabna jechuun wanta jiraataa ta'e hin jiraata jechuun wanti du'e hin ka'a jennee waaqayyoon amanachuun anaaf isinii murteessan galanni gooftaaf haa ta'u egaa namni waaqayyoon amanatu hin gadu akkas kanaaf gaa daawwiti garbichi waaqayyoo daawwiti ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadha innis immoo gara kootti ni jedha otoo shakkiin otoo sodaatiin haalli otoo hin daangessin jireenyi otoo hin daangessin dhukkubni otoo hin daangessin
wanta in argama jedhee wanta in jirre hin jira jedhee wanta in jiraanne hin jiraata jedheeti Daawit abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggate. Waaqayyo simmoo gara isaatti hin jedhe iyyasaa hin dhagaye. Waa tokko sitti mu dhageessa. Waa tokko sitti lallabu dhageessa. Abdii guutuun otoo garaan kutatiin Kiristoosin amanadhu abdiidhaan Waaqayyoon eeggadhu. Namni Waaqayyoon eeggatu namni abdiidhaan Gooftaa eeggatu hin gatamu. Nama Waaqayyoon amanatutu gatama. Nama fira amanatutu gatama. Nama Waaqayyoorraa abdii isee abdii nama godhatutu gatama. Kanaaf Daawit ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadha. Hin shakkuu jedhee. Humna isaatti, dandeettii isaatti, harka isaatti hin shakku hojii isaa sana dinqii sana an dhaabbadhee nan eegan. Ilaala lakkoofsa lafarratti. Inni boolla ursaa bishaan sodaachisaa keessaa dalala. Egaa Waaqayyoon abdate, egaa Waaqayyoon amanate, egaa Waaqayyo abdiidhaan eeggate, egaa Waaqayyo jiraataadha anaaf jedhee inni jedha. Lakkoofsa lamarratti inni boolla ursaa sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee qabu keessaa harkisee na baase. Boolla ursaa dhoqqee akka suphee harkisee achi keessaa harkisee na baase. Miila koo dhagaan sochoonerra anaaf dhaabbachiise. Ijjennaa koos cimsee ina amanate kaaboo Daawit abeeti. Gara kuteetti haadha si kana Daawit kana dhugaa giseen lanu. Seena Daawit mee giseen dhugaa Waaqayyooti. Laphee namaa keessatti humna horaa jechuudha. Amantii dhugaa. Amantii jireenya, amantii qajeelummaa. Bakka duwwaatti jira. Bakka hin qabamnetti hin qabama. Bakka dhabametti jira. Isa jedhanii abdiidhaan Waaqayyoon eeggatuuni. Isa ijaan hin agarre hin agarra. Isa hin dhadhabne hin dhadhabna. Isa hin arganne hin arganna. Isa hin jiraanne jiraataadha. Abdiin kutatanii jabaaduu Gooftaatti jime. Ofin eebbisinii bookee isaatti hime. Hunduma danda'a Waaqayyo. Nama rakkateeyyuu funyoo irraa hiikaaleen ci'eedha. Kana maalsin jechuu barbaade ergaan konni guddaan. Abdii oton kutatiin, garaa oton kutatiin, jireenyi biyya lafa abdii otosin kutachiisin, jechi abdii otosin gutichiisin, arrabni hadhaan dhukkubni odoo abdii sin kutachiisin, abdii guutuudhaan dhaabbadhuuti Iyesuusin eeggadhu. Warra abdiidhaan Waaqayyoon eeggatan jireenyi jira. Karaan jira, furmaanni jira, fayyinni jira. Hallelujah. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataaf haa ta'u. Gooftaan maqaa isaa kan eebbifamee fi kan galateeffame haa ta'u. Yesuus Gooftaadha. Ameen. Kanaaf Daawit kanaaf lafa kanatti ijjennoo isaa Gooftaa wajjin hin cimse. Ijjennoo isaa Gooftaa wajjin dhaabbatu dubbate. Karoora isaa rakkinni haala kan daangeessine Gooftaa